zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii kaaba shaggarii fi lixa shaggar keessatti diina irratti fudhateen injifannoo argate. Obbo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii kana gaafa waxabajjii 13 bara 2026 lixa shaggar aanaa Daabargaa fi aanaa Jalduu kaaba shaggar aanaa Kuyyuutti fudhateen injifannoo gonfate. Irree fi gaachanni saba Oromoo obbo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii lixa shaggar aanaa Daabargaa ganda hidhuu Xoosinjii jedhamutti fudhateen diina irraa hedduu ajjeesuu hedduu ammoo madeessee jira. Haala kanaan waraana murra bilisiginnaa irraa nama 16 battalatti yoo ajjeesuu nama 13 immoo madoo jajjabaa madeessee jira. Kana malee meeshaalee waraanaa akaamaa ja'a hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Obbo zoonii Gaddugala Oromiyaa tarkaanfii kana itti fufuun lixa shaggar aanaa Jalduu ganda Badaas Qorichaa jedhamu keessatti fudhateen diina du'aa fi madoon adabuun alatti meeshaa irraa hiikee jira. Abdiin saba Oromoo tarkaanfii kanaan waraana murra bilisiginnaa irraa nama 4 yoo ajjeesu nama 3 ammoo madeessee jira. Kana malee meeshaalee waraanaa akaamaa 2 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Irree fi gaachanni saba Oromoo ammallee tarkaanfii kana itti dabaluun kaaba shaggar aanaa Kuyyuu magaala Garba Gurraachaa iddoo addaa gabaa loonii jedhamuun beekamutti fudhateen injifannoo boonsaa gonfate. Tarkaanfii kanaan waraana murra bilisiginnaa irraa nama 7 yoo ajjeesu nama 11 ammoo madoo jajjabaa madeessee jira. Injifannoon kan uummata Oromooti. Wobboon zoonii kibbaa aanaa Bulee Horaa keessatti waraana murna faashistii PP haleeluu beeksise. Irree fi gaachanni saba cunqurfamaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa guyyaa kaleessaa waxabajjii 13 2026 godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Soorraalee Baartaa fi qilleensa Mokonniisaa keessatti tarkaanfii laalessaa tiksitoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Lola rifaasisaa akka bakka diina uummata Oromoo irratti fudhate kanaan loltoota faashistii Abiyyi Ahmed 40 bakka deebi'uu hin dandeenyetti ol erguun 50 ol immoo madda ulfaataa dandammii hin qabneen adabee irree gootummaa isaa diina irratti agarsiisuun injifannoo milkaa'aan golabee jira. Tarkaanfii gootichi wabii saba cunqurfamaa waboon waraana gabroonfataa irratti fudhatu hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.